Dubai saalame walii galanii jireenya kee balleessu jiran jechuudha yoo viidiyoo kun kijiba taate hajjii fi daraartuun yoo viidiyoo kun kijiba taate walii galanii jireenya kee balleessu jiran jechuudha kun dubbii dhugaa lafa ta'isu yoo immoo neerumee arabatti neerumtee jiraatiin maal barbaada maaltu dhugmaan neerumtee baatee jechuudha bakka daraartuun kijibne yoo neerumin maal barbaada yoo neerumin ni kijiban jechuudha sirra sitti maal argatan duuba maal argatan bakka maal irraa fedhan namni nama rakkisuun dasisa jaambeetu namni nama cinku tokko namni nama miidhu tokko bar namni gizee miidhamu dasisa jaanibeeta akka haraaraan suusii bakka akkasumarraa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh egaa walitti deebinee jirra Mustafaan jaartisaa bira dhaqee gaafatee dhufee jira waan isin jettee natti himu waan isin jettee natti himu yoo isin itti himu baattees kuno viidiyoo ragaadha an viidiyoo as keessa jira isinin garsiisa nageetti isinin jaa salaamu alaikum waalaikum la salaam injibu na dhageessee gaafattee dhuftee mi maal sitti himte sheekh salaam injiru nagarsiise natti hima dura maal sin jettee isin sitti himte moo sitti himi maal natti himtisa nidi deemu didde maal natti himte maal mudira rakkootan yoo waa beekte na wallahi sitti himu didde yoo sitti himu didde kun ammaan sagarsiisa maal natti himti maal natti himti abo yaani waan citii gurguddaa jiru sitti himne waan ajjeefisee wanti jidduu jira sheekan qamaate moo silaa yaada jedhee abo silaa qabne koen kana silaa qabne sim fanniseetiin dhugaa simsiisaa waa hay nagaasiise jedhee amma ijina cufatti waan takkaan siif hime dengata guyyaa viidiyoo isaanirra waraabu ati viidiyoo sanillee hin argine viidiyoo san hin argine anaatu waraabe iccitiin baasa jeetiin hajjii bira dhaqe hajjiin iccitii akka jiru natti hime waan akkam narraa fi taqa dura natti hime inni dubbiin tun dhugamoo dhugaa miti jeetiin dimaashii yaame wal bira kaa'e wanni hajjiin jee dhugaadhaa jee gaafadhe maa boocha duba sheek kanatti miisin jedhadhaa sana maa boocha ree sittiin mu jira boonya natti hima yalla haase la maal sin jettee na boocha ree dhuftee dhugaa sittiin mu jira isii fideetti hime wal bira fidee jennaan xiqqishoo asawwaniituma wanni isin jettu aan dubbii hajji natti hime san itti himennaan meejedin nurraa bayinaan jette nu wajjaasaa viidiyoon akka waraabamaa jira quban qaban viidiyoo sana ammaas agarsiisa gizeen ifeen biraa gabbaa'u rabbiin si qabeettee tama miilarra qoftu tanaan rabbii jii jettee tuma ta miilarra qoftu tanaan viidiyoo gizeen banee laala eenyurratti hajji irratti rabbii jiidhan salphisin jireenya qiyyamaa balleessuuf jettee miilarra qofte wanni sun maali wanni isaan haasawanii maqaan balleessin jiruun hajjiin sitti himee jira akka itti caaltu mana arabaatii baasa sitti neemi jaartii arabaati Mustafaa jaalattee jibbiteetti jiru isaa janajjanee jalaa baasa maaliin hajji isaa janajjanee jaartii arabaati jaartiin ta'e maaltu jaartii arabaa godhe sheek narraa fi taqa isaan kun viidiyoo gizee laaltanii amantaa narraa afaan jedhan amanuu baattees isin jaartii arabaati isaa janajjanee araba jalaa baasa arabni amma isii kana lubbuun barbaadu jira arabni barbaadu jira jaartii jejjee amma hajjiin isaa mi araba jalaa baase isaa bar araba jalaa baase ati fuutee mere inni fuune bar kanaaf maa godhu deemare hajjiin amma arabtichisan barbaadeetiin nama jaartii isa jalaa baase kunooti jee garsiisee akka Mustafaa ajjeesan harka kiyyaa hin ajjeesu Mustafaa akka arabni ajjeesuun godhuuf deemaa jee duba kana obboleessarra ni jaaladhaan waan ati keessa jirtu kana sirraa ni jaaladhaan mee viidiyoo nakka laa hin booyin qaama son boonya viidiyoo nagarsiisii sin jedhe dubbiin tun mataa keeti oduu hajjii fi rakkoosii fi hajjii qofa taate ni furra kan kuni abbaa biyyaati mee viidiyoo nagarsiise abbaa biyyaa taate haadha biyyaa taate yoo daraartuu waan kana qabaatte natu beeka akka itti feeguuf akka itti wanni godhu nagarsiise viidiyoo an viidiyoo sin garsiisa jadi nagarsiise waan kana tasgabbaa'e dura osoo naarra jaartii sodoon ta'u jaartii namaati jeebitiyoon garuu na hiikee jette hiikee jira yoo arabni hiikee fi jinniin beeku jadi nagarsiise sin jedha aannan adiidhaa hanga jaalatti silaa isin amantanii gurraachaa sin jee adiidhaa hoo laal play godhe laal
Keessaa fuute jedhiis. Isaa fuutee ChatGPT hojjetee jira ammas. Viidiyoo iccitii isaa jidduu wooma kanaa waan gaafa dhiyoo dubbiin tunuu naan taane. Isin walitti jidduun isin fixa jennaan shugudii maarree wal barbaadanii dubbii harma wal hiitanii tuma maarree gootanii wanta dhibsan gaafa san dhimma kiyya jalaan kute. Kanaafuu jaartiin jaartiteeti jabeeffadhu garuu arabticha hajjii itti himeetiin jiraatu yoo Mustafaa waa takka ta'e hajjii itti gaafatama arabaa miti. Amma nuti kafirraa eenyuun hajjiidha malee arabtichaa miti. Ka itti himus hajjiidha. Maali himan sax. Arabtichi ka dhufee mataa si facaasutti maka gurbaan hajjiin. Yoo nagee mataa facaasee hajjii osoo inni arabticha. Kan ammaatu si gee yaa matan ammaatu si gee. Laa yoo man nagee arraba keessaa kutee akkamii afaan maaliitiin itti hima. Kutii. Soal. Hajjii namatti ergeetiin jira lafatti hin qabu. Yoo bilbilaa namooti hime na dura rakkoon qaba. Nama hundatti himeetiin jira. Laa biyya na ta'u jedhiis. Wallah laazima aramma wanni kun namni giyyee fuuldura si dhaabbatee si ajjeesee rakkoon qabu garuu dawutti si jeesu ta'a. Kana kan hin shakkaa jiru. Tamam warata. Rabbi waan godha. Keef maal goota amma ati sin jarjarin mana jijjiiradhu. Mana jijjiiri hajjii hanga lafa qabnu hajjii kun onna warra adeefi hundatti himeetiin jira. Isin jaartii arbaa ta'alee isatti ni naqan. Hiikee jette kaasii waliin quba qabdi. Arabtichisan si beekaa re hiikee bijinni si beekaa. Hai. Akkana wanni jira. Jireenya kee. Jaartii teetis jabeeffadhu garuu itti kee ficcitii kana sitti himuu dide. Jireenya kee balleessee sin jeenaan dhugaa jettu si jiru tamtu jiru tamii jiru teessa diigee muudee takjibaatee jiru maal. Laa takjibaatee miti ijoon dhugaa si jaalatte gaafadhe kanaas miti ijoon dhugaa si jaalatte garuu iccitii namni waan dabre akka eeggannoo godhu namatti himuu qabu. Sitti himuu qabdi ture kana rakkoon qabu irra kuttaa fi ammoo eeggannoo gisiin jiru hajjiin jireenya kee balleessuudhaaf tashatee jira garuu arra dhugaa dubbatee hajjiin bakka hime waan kana namni sitti amma namni si jibbu jiraatuun dirqama beekaa namni si jibbu jiraatuun dirqama laa ati ammoo guddattee jirta bira kuttee jirta yeroo hunda eeggannoo godhii hajji nama hundatti himeetiin jira lafatti waan kana inni himnaan lubbuu ta'e kan itti gaafatamu hajjiidha yoo inni waa ta'e. Akkasii. Ati lubbuu bira taasaa wanti kun lubbuu oliiti. Ani isin joo kanaati immoo wajji raftee maarreedha wajji rafuun laafaadhanii dhiiftaa wajji rafte sanii. Dhalaan nama biraa sirra jaalannaan numa dhiiftaa saa olaala. Nenda gambare. Kunoo maali hiikkaan isaa fayyada. Kuni waan guddaadha kaa kun. Jaarsa biraa qabaatan aduu maal waan No. Kuni isin bara adda baate isin jaarsa jaartiin adda baane bara. Yamani adda baate bara amma hajjiidhaatitu arabtichaan jaartii akkasii hiisuftu namni godhe akka waliin namni godhe si jechuu deema bara. Gisee kana jaartitti yoo son jaaladhu nagalaa baase jee sinidhiisa arabtichi sun. Kana bar dubbiin malee miti yoo inni adda baanii jiran arabtichaa fi isin adda baan nagaan adda baanii jiran akka dubbii isaan adda baan akka argite jedhi isaan waan dhattiin kanaas viidiyoo kana keessa jira yoo kijibanoo viidiyoo kana keessa jira yoo kijiban dubbii isaan lamee walii galanii jireenya kee balleessu jiran jechuudha yoo viidiyoo kun kijiba taate hajjii fi daraatuun yoo viidiyoo kun kijiba taate walii galaniiti jireenya kee balleessu jiran jechuudha kun dubbii dhugaa lafa ta'isu yoo immoo neerumee arabatti neerumteen jiraatiin maal barbaadarre maaltu dhugmaan neerumtee baatee jechuudha bakka daraartuun kijibne yoo neerumin maal barbaada yoo neerumin ni kijiban jechuudha sirra sitti maal argatan duuba maal argatan bakka maal irraa fedhan namni nama rakkisuun dasisa jaambeetu namni nama cinku tokko namni nama miidhu tokko bar namni gisee miidhamu dasisa jaani beeta akka haraaraan suusii akkas taanaan bakka kanuma irraa argatan malee maali wanni biraa hajjiillee lafatti hin qabin nasii maaliif lafatti hin qabne nati beeka waan godha Adam beberapa sana gela ada wali Arab timi mana kegar sisi fi malee hajji lafa qabne jirra hajji mo haadu ganille gutti qaba haadu mana kiyya dafee mana wala qabu isi haadu san e wali kan haadu Arab ticha taate babiya taate ande isalli shukuti manda hala Arab ticha taate mana kiyya dafee sanbar difaa an nafsi sun دفاع عن النفس خلاص شهيدي النبي أنا نكسر شركون كبد لا نو مصطفى والنبي هو كبدو
Rakkoo biyya kanaa maaltu fide? Maal balleesse? Addunyaa kanarra maal balleesse? Kanaan rabbi sifatan. Fitinaan akkanaa maaltu fide? Nagaafatti atu rabbi eegana. Maal jechuudha? Kanaafuu maarreen godhaa mitiiti. Jaartii ta'eetiin dubbii takkaa natti himuu qabdu osoo si fuudhin. Eega si fuudhe immoo dubbii tana akkuma eegaltee fituu qabda jechuu ni qabda. Waan asiichi dabare ni jira nuti sun. Biyyattii mootummaa taate amma qismiidha inni ballaqna waa hundaa'u. Arabtichisa maqaa isaa nutti haamtu maqaa isaatiin ballaqna. Khalaas. Yoo sin dhufe. Wala ifima maaluma ijaartu mati yoo maari isi ijaartiin xiyyeetamaaniiti yoo kaa'acheetiin namni hundi beeku kan hin beekne ijaartii xiyyeetamaaniiti moo hundi. Nam tokko hin beekne baramma. Ati beeku maala boosa. Ani beeku bar kaameraa kana galatomu kaameraan kaa'ee biraa gabbee silaa hunda ga'u bar biraa gabbaasanii baran. Ajiin hin beekaatiin beektanaa biraa ka beeku yaani wala. Khalaas namni biraa hin jiru. Naa beekan haala naa beeku rakkoon qabullee shan beeku dhabee jira. Amma gaa dubbiin eegaa kunoo. Miidiyaarratti solbaatee waan jirtuuf dubbii tana dafii fixa. Halli itti godhana beeka. Isi maari'ee fi ajjiilleen hin fuudhu arabtichumaa deemtu gurra qabee arabtichaa geessa. Arabtichi san naa barbaade ka ta'e. Rabbi si haa gargaaru akka dogoggortee waa takka hin goone biyyatti seeraan bulti ati seera jedha buluu qabda. Wanni bade kun hajjiin jireenya kee barreessuu irratti immoo hundiinummaa dirree baatee hajjiinis akkasii. Sheekh. Walla galatoon. Nagatti. Egaa akkuma argitanitti dhugaan gaa ni dhokotti malee ichumaan hin awwaalamtu ni baati dhugaan ni turti malee nima baati. Kanaaf Mustafaa Rabbi obsaa kennuufi. Ammoo jireenya isaa irratti itti gaafatamaan guddaan hajjiidha. Hajjiin kun gaa hedduu baay'isee jira. Garuu arraan tana galatoomuu qaba hajjiin kar tokko maaliif dhugaa baasuu irratti hedduu haa galatoomu. Mustafaa fi Daraartuu ammoo Mustafaan amma aaraan deemee waan hin taane fa'aa hojjetaa isaas ni tasgabbeessa inshaallah amma viidiyoo kana fixeetiin dhaga'ee biratti tasgabbeessee ilaallachuu Daraartuudhaas ittiin hima. Amma maaliif waan kana himtee jettanii warri dubbii kakaasanis ni jirtan. Dubbii taruun hin himne mucaan kun dhiiga sareetti hedduu biyya tana keessatti. Yaani qixa dhiiga sareettu inni sababu jechuudha. Araba ni beekna amala isaanii. Hawwanni waan kana himee sila jaasaa jaatti jidduu seenee waan kana himuun gaarii miti. Iccitiin tun baga baateen jechuu jira. Maaliif lubbuu namaatti eegama? Jaalatti isaaniillee ni dabaltee jechuudha booda. Ammuma xiqqoo walolaniiti walitti araarsina maaliif isinis jaarsa jalaa baatee jirti hiikee jira waan ta'eef jaarsuma siiti jechuudha jaartuma Mustafaatii. Wantoota fi daawwattoota hijaan gara viidiyoo biraatti walitti deebinutti galatooma isinin jaa quba qabaadhaa Mustafaa dirqama quba qabaachuu qabdan eeguu qabdan cinaa dhaabbachuu qabu nutis warri lafa jirru jechuudha akkasii nageenyaaf jiraadhaa.